السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتوك وجمتو توردفتو تميديا فجر الإسلام ودوغو يارا قبني والتدي بن جرا كان سني ودين ترو أن رشيد صادقي مودو جوتين مدرسة الفرقان قدنا واللقبها أنا وما قلوتي برتو تيساي بسيم Hoogganaan miidiyaa Fajrul Islaam ibsa guddaa miidiyaa keenya wal qabsiisanii nuuf qoodan. Kun miidiyaa keessan Fajrul Islaam barii Islaamummaa Wallaggaa lagaa gaaracee musliimaaf sagalee ta'uudha. Oduun ijoo kana fakkaataa ammoo oduu bal'inaati. مدرسة الفرقان قدنا واللقبها أنا وما قالوا مقالا موتيتي هكايشن بركم لما أفكر تربا براتو تيسا برسيسا تريب بسيم مدرسة جدي براتو تريرا فرتمي جافي شمران سديتمي جا والما قالتي براتو تاربتو قف صدمي لما قرآن تمرسيسون بسيم أستاذني بفكنا اللفاتران شيخ مبارك آدم اتيانسون شيخ اسماعيل نور الدين اتيانسون شيخ جبريل سليمان akkasumatti sagantaa eebba kanarratti ustaazotaa fi sheekan biyyaa kanneen irratti argaman isaan keessaa tokkoffaarratti sheekh Miftaah, itti aansuudhaan sheekh Imaami, itti aansuudhaan sheekh Ibraahim Dooshaa fi ammas hayyuu fi jaarsa biyyaa kan ta'an abbaan Naasir irratti argamaniiru. Maasha Allah, Quraanni nuura duniyaa akhiraa isiniif haa ta'u jecha jajjabaadhaa isinii waliin jirra. Itti aansuudhaan dhaabbileen Islaamaa akkasumas dhaabbileen hawaasaa akkasumas uummanni naannoo san itti argamtan hundi keessanuu Madarasatul Furqaan bira dhaabbadhaan dhaamsa miidiyaa Fajrul Islaamiin. Karika gedi pergesu malakan tudibeka jamiri tuyo jirate dekongara kareta kabari gargapate kabude desa manina siamilla durabtini suala mukarrabini tibara bidudawaba. Hoogganaa miidiyaa Fajrul Islaam Mubaarak Sheek Abdul Qaadir ibsa guddaa miidiyaa kanaa wal qabsiisanii nuuf qoodan meeshaan dhaggeeffannee walitti deebina. Miidiyaan Fajrul Islaam kan inni hundeeffame Wallagga Arfan keessatti yoo ta'es kan inni tajaajilu nama afaan Oromoo dhaga'u maraaf akka ta'een isiniif ibsuu barbaada. Kanatti aansuudhaan nama afaan Oromoo hin dhaga'iin iyyuu addunyaa guutuu afaanota adda addaatiin ergaasaa gara fuulduraatti akka inni dabarsu isiniif ibsuun barbaada. Kanaaf iyyuu waan ofii abbaatu jabeeffata. Manni Wallagga keessa jirtan ka ala jirtan miidiyaa kana waan inni barbaachisuun akka bira dhaabbattan gara fuulduraatti akka imalchiiftan kabajaa fi jaalalaanan isiniif ibsuu barbaada.